xiiqiidhaaf seenee gariin itti madaaheeti. Harki guddaan ammoo sagaleen isaan dhaga'amtu kadhaa jiru. Ansantu garaa nu guba. So gammachuu guddaallee hin qabu. Nama 20,000 hangas 10,000 ol kasheer godhe. Garuu rejistireeshina konvenshiina ammallee bareedaa garuu 20,000 ta'uu qaba. Maal isin sheer gootanii akka bira dabartan? Yoo jijjiirama hin finna jettan qabsoon ammoo afaaniin qofa sabni qabsaa'ee gara gaheen jiru. Sabni afaaniin qofaan bilisoome hin jiru. Ilaala gariin ka beekaa rafee kaasuu hin dandeettu qawween jedhan. Ka beekaa dhagahuus jedhe. Ka beekaa jallatee jedhee qajeeluu hin danda'u. Garuu harki guddaan ammoo sabuma baay'ee keessatti beektanii amma ulaaltee jetti dubartii lakkoofsaan walakkaadha. Qabeenya irratti, aangoo irratti parsantii 5 iyyuu hin geettu. Hiyyeessa ilaalame. Hiyyeessa addunyaa kanarratti harka 80 90 harka 10 harka tokkoon ta'u taajirri addunyaa kanaa biliyeena tiriliyeena qabateetiin hiyyeessi kadhaan ta'a. Maaliif hiyyeessi kuni yeroo baay'ee waan xiqqishuudhaaf qoodamanii waan jedhaniif walii galuu hin danda'an. Ilaala. Ani ilaalchi kiyya an nama riilastik jedhee of laala. Maal jechuudha? Hallusineetiin godhu jedhee of laala. Hallusineet jechuun afaan oromootiin illee na dhibe. Anyway, wannan jechuu barbaadee jedhee yoo warroonni na dhageeffataa jirtan jechuudha. Dhiyeenya kana carraa argadhee eebbumaan beekumsi kiyyaa osoo hin ta'in eebbuma rabbiitiin nama baay'ee dubbisaa jira addunyaa kanarratti. Haawwaleen teennaa mallaqa ishii kakaayattee ka itti danfitee gootee marqanaa gootee waan an jiru kana amananii na eebbisaa jirtan baay'ee natti tole. Nama dheebba namaa hawwii nyaattee namni nun godhini garuu sodaan kiyya dhaamsi kunillee warrumaaf sodaan kiyya warra akkasitti bilisummaaf dheebote warra akkasitti gabrummaa kana dadhabee jedhe ka mallaqa xiqqoo qabu san walitti qocee kennaa jiru akkamitti warra kana walitti finnee ijaarraa? Because bilisummaan tamarteen sani malee profeesaroonni keenya galiini doktoroonni keenya galiini 300,000 400 nyaatanii gabrummaan maal akka ta'e beekan. Gariin jira iskoolaarshiippiidhaan sabboonummaa xiqqeessaaf miti gabrummaa keessa iyyuu hin agarre. Ani gabrummaa keessan argee maa jettanii abbaan kee yeroo baay'ee hidhaa ture. Karaa fagoo irraa rakkoo hedduu keessa dabarreetiin dhufnee jennee. So gabrummaa sana akka eenyuyyuu dhaloonnummaan kumu akka keessaa ba'uun barbaadu. Ofii kiyyaallee gabrummaa kana keessatti ijaaruun barbaadu. So kanaafuu warri na dhageeffattan martinuu wanti konvenshiina kamsaa kana 2tu jira. Waliigalatti 8 garuu linkii 2tu jira rejistireeshina 2. Inni tokko ka warroonni former ambaasadarootaa warra poolisii warra profeesaraa Itoophiyaanis tokkollee keessa jira. Warroonni kun ka dubbatu linkii addaa qaban sun. Hopefully miidiyaan kennaa isinii dabarsaa sun laayifii dabraa akka jiru jechuudha. Ka Oromoo bakka bu'ee hirmaatu anaa miti ani jalqaba irratti keessummeessitu malee
irratti dhaquu fi register ta'uu qabdan. So nama almost 500 ilaalaa jirtan amma. Register ta'a. Linkiin suni register ta'a. I mean akka waan registration sodaannu asitti nama 100 nama laattan. Register hin gootan. Register godhuu qabdan. Katabamuu galmaa'uu qabdan. Mi'a amma komitoota keessa ilaalaa. Magaalaa keessanitti ilaalaa hangam galmooftanii jirtan. Galmaa yoo hin galmoofne lakkoofsa mul'isuu hin dandeenyu. Oo lakkoofsa mul'isiin baay'ina keenyaa waa argachuu hin dandeenyu. So galmaa please. Konvenshinii kanarratti haa hirmaattanii barbaada. Sheeriin bareeda sheer godhaa jirtanii, daawwataa jirtanii gaariidha galatooma. Garuu ani wanti fedhiin yeroo baay'ee as dhufuu fi wannaan jedhu kana yoo isin itti amantan, yoo jaalattanii jettan, sheerii bareeda sheerii godhuu qofa otoo hin ta'in achi dabartanii waa godhuu qabdan. Achi dabarree waa godhuu qabna. Diinni keenyaa fi diina keenya illee hin ta'in kanatti gabrummaa keenya kan itti mul'anneef, jiinsi keenya kan itti mul'annee fi bakka dhibbatti ciccinneeti. Akkuma beektanii namni tokko dalaguuf hoo ka'ee kunillee dalaguuf ka'a. Walumas dalagdisan godhan suni haala na gaddisiisu haala callaa Oromoo keessatti waan akkasii hedduun argee jira. Anyway, amma kan isin jechuu baay'ee linkii sana ka konvenshinaa kamisa galgalaa jalqabee jiru. Kamisa galgala kana dubartii ta'uu isin hin jenne isin seenuu dandeettan jechuu miti. Especially aayyolee hiriyoota warroota waldaa bittoota adda addaa irra jirtan, waldoota afooshaa irra jirtan, dubartii teenya ka qabsoo kanaaf dhuma kennitan toof hin agarre ta jijjiiraman finne qabsoon teenya miidiyaa irratti baanee afaan bareechisnee ka dubbannu ka ta'e warroota dadhabdan register ta'a. Namni yoo ijaarame qofa gargaaruu danda'a. Register ta'a itti galmaa ijoollee keessan gaafadha galmaa ijaarama gosaan ijaarama balbalaan ijaarama. An ijaaramiinsa mariyyuu hamatti ilaalu because ijaaramiinsa jechuun waa guddaa waa ulfaataadha. Addunyaa kanarratti wanti ulfaataa nama walitti fiduudha. Namni yoo isin walitti fiduuf yaalu namaa dhagaa baay'ee namatti ulfaata. Kanas kadhattee asis kadhattee akka mallaqa isii kafalamu wayii akka waan kanaafiyyuu ijaaramaa isin jedha. Yoo ijaaramtanii adda qofaaf otoo hin ta'in gantuun farti dhuftee kaan sumnii asii kennitee saan sumnii asii kennitee biyya keessan in gurgurtu. Akka nuti waan hin taane beektillee jechuuf natti ulfaata. Saniif shaba xixiqqoo yoo sodaatan yoo kadhatanii nuti ammoo ilaalanii bira dabran. Ilaalama konvenshinii kun cinaan guddaan kan godhaa jirruu fi mootummaan kun nuun ta'uu qofa otoo hin ta'in waan nuun ta'u waan kaayachuun dirqama. Yaada keessan yaada isaa afooshaa garanaa, koomunitii garanaa, waldaa churchii garanaa, masgiida garanaa keessaa walitti finnee ka bu'uuraa goonee beektonni hedduutu jira. Namni tokko barreessee fiduu hin danda'a. San hin barbaanne. Sun yaada isinirraa dhufu barbaanna. Qabsoon teenya an akka ilaalcha kiyyaatti qabsoo danqa Oromoo irratti kan ta'e mee biyya baay'ee olaaltanii revolutionii ka oofu bosonuma keessa jira. Isinuma keessa jira beekan keessa. Keessaniittoo isinuma beessa jira. Rakkoon keenan kan nuuf ta'u warqii nu biraa dhiisnee ka biraa laalla. Fakkeenyaaf guyyaa lama dura namni wayyaara tokko waan na gaddisiisu naan mari'ate. Yeroo baay'ee nuti maatii keenya jabaa waa itti hin lakkoofnu. Nama ganda keenyaa waa itti hin lakkoofnu. Isa fagoo isa hattuu ta'uu danda'u. Isaa bakka qabna. Keenyaaf bakka hin qabnu. Akka dubartiitti dubartii irra dhiiraaf bakka qabna. Akka Oromootitti walgahii Oromoon ta'e irratti ammaa'ee jira. Sabboona keenyallee diina faarsu argee jira. Kaan sudaan akka Arsiititti Arsiirra gosa biraatti qabna. Akka Wallaggaatti Wallagga biraarraa dhaga'uu barbaanna. Noo ijaaramuu qabna naannummaattiif miti. Oromoon bal'aadha. Miiliyoona 50 jechuun biyya meeqa ta'uu danda'a? Ofii keenyaa wal qoonnee waan wal jissineef ammallee sodaan kiyyaa
wal qoodumiinsi keenya haawwayyaa guddaa baay'ee jijjiiramee jira. Wannan isin akkana jedhuuf ammoo Oromoo qofa tunte Oromoo irraallee waan haasaa dhagahuu fi akkasumas ammoo qabsoo teenya tanaan akka nam tokkootitti qabsoon teenya yeroo gabaabaa keessatti gar tokko cituu qabdi. Gar tokkotti cituu qabdi. Yookiin baduu uummata kanaa ijoollee tana kan asitti miidiyaa irratti itti lallabne gadi baha jennuun ta'ii ofii galaafattu. Ta hidhamaa jirtu, ta caccabdee ka'attu ta'aa jirtu. Ta haati jalaa yoona baadiyyaa Oromiyaa keessa jirtu. Haati jalaa sooshaal miidiyaa argitee hin beekne. Haati abbaa mallaqa walitti qabatee yuunivarsiitii barsiisee ijoollee tanatu du'aa jira. So wanna kana daawwattanii qofa bira akka dabartanii barbaada. Reejistara haa gootanii barbaada. Walga'iitti illee haa hirmaattanii barbaada. Sagalee keessan haa kennitanii barbaada. Sagalee keessa walitti qabee wanna kana bu'uura jennee bu'uura irraa ka'uun barbaada. Qabsoon keenya laala katti gabbaru ka biraati kattiin faarfamu ammoo ka biraati. Akkas akka hin taane ganda keessanii naannoo keessanii magaalaa keessanii ijaaramuu qabdan. Magaalaa keessan bilisoomsuu qabdan. Ijaaramtanii walitti akka Oromootti dhufuu qabna. Walitti dhufuutti qabna. Gaafa akkas ta'e nama isin mallaqa itti kennitanillee isin sodaatee jedha ijaaramtan. Yoon ijaaramee nama mallaqa keessan fudhatee boru telefoona isin jalaan kaasu. Ijaarama. Reejistar ta'a bakka jirtanii Oromoo koominitii keessatti reejistar ta'a. Waldaa keenya keessatti reejistar ta'a. Sheerii keessa naaf ta'a hin jaaladha. Garuu wanni ani isiniin jedhu sheerii bira darbuu qaba. I'm sure waliin ilaaltan kuni oduudhaaf hin dhufne jedhee abdii qaba. An oduun kan dhiiroo bira jirti. Yeroo baay'ee oduun hin ooftu kan biyyaa fidu. So oduu akkasitti miti. Ani akkamitti ijaaramnee sabni gabroome kun karaa Oromootiin haa ta'u gara dubartiitiin haa ta'u akkamitti ceenaadha. Naannummaan tokko Oromootiyyuu bilisoomuu qabdi. Hookoo martuu hafe. Naannoon keessan bilisoomuu qabdi. Naannoon ijaaramtan baha Oromiyaa ta'e, dhiha Oromiyaa ta'e, kaaba jiddu galeessa naannoon bilisoomuu qabdi. Bilisoomuu ammoo hin dandeenya. Ofitti yoo amanne rakkoon keenya ammoo ka obbiraa dhiisnee ka achi bagootu nu sodaachisa. Sammuun bilisoomte beektaa hin sodaattu. Jawaar maaf hin sodaanne bilisoomee jira sammuun. Du'atti murtee dhabaattee dhimma isaatii miti. Gariin keenya hoo as biyya Ameerikaa keenyee lubbuun nutti dhufte jetti. Biyya mana hakimaa sakandii tokko keessatti geessu deeman lubbuun nutti dhufte. Lubbuu tan jaalannee du'aa jirra. Gariin keenya ammoo beekaa keenya tuffannee dhiisnee beekaa hambaa jira. Fiigaa oolla. Walitti qabamuu hin barbaannu. Bakka ilaala namni keenya gariin beekaa nama qooda. Anyway, jijjiirraa guddatu jira. Amma wannan as dhufeefi ilaale ka ganamaa kamisa ganamaa walgahiisan yoo itti hirmaachuu barbaaddan linkii ollaarra deema. Achuma ollaallee membarii ta'a. Tokkoffaa membarii yoo taatanii information illee hin argattu. Lammaffaa nutillee membariin kennaan gana jennee yogguu isin bakka buunee dubbannu hamilee guddaa nuuf ta'a qabatamaa mul'isnee jenna. Qabatamaa mul'isnee jenna dalagaa keenya. Yaada keessanillee anatti miti akka dhaabaatitti jechuudhaafi kun ammoo ka galgalaa kamisa galgala irraa jalqabee hayyoo obboleetti ka qara zoomii seentee hin beekne. Daawwattoonni kana jaalataa jirta kanatti himtan baay'inni keessan miidiyaa irraa qubana qabdan. Amma yeroo kana keessatti haati tiyayyuu qaamaan na agartu miidiyaa irra na agarti. Har'a nyaata wayii naaf iddeetiin hin dhuftu maal taatee wajji jetti. Anyway, so warroonni akkas daawwattan tun ijoollee teessan karadhaatiin please register ta'a. Waliin haa mari'annuu isiniin jedhaa. Beektota teennallee ka keessa dhabdan ka keessatti hin argine itti dhiibaa godhaa. Wanti gargar facaanuuf hin jiru. Inni kun ka jalqabaati. Ka itti aanu wanni amma kana garee adda addaatiin akka dubartii, akka qeerroo, akka rogeeyyii, akka koominiitiitti walitti qabne kana akka bu'uuraa godhannee kaan akka koominiitii wajjin bal'inaan beektota illee har'aa hafanillee itti daaneetiin goone jenna. Agas dhumarratti ani maal godhe har'a guyyaa kana keessatti qabsoo Oromoof oboota qaba.